Gani fi kaachi chirichaaroo gurguratan adda addummaa qabu. Kanaafuu oduu qadi xibbo'anii xiinxalan hojjetamaa hin jiru. Gonkumaayyuu hojjeta. Itti xiyyeeffatamaa kennamee hojjetamaa hin jiru hojiin. Sababbiin isaan himatan beenzila dhabamiinsa beenzilaa baay'ee. Beenzila oddamaa addaanudhaan wal kana oddaanudhaan nu waraaban. Warra chirchaarooti waraaban. Chirchaaroon sun 150 nu gurguratan. Chirchaaroo ayilaanda takka birrii 18 bitamtu birrii 150 nu gurguratan. Nooma taarifa odda daane taarifa irratti taarifa maaf nu idaatan jedhaniiti namni daara. Maafi yaabbachuu nu daaran. Kabirrii lama qara lamaan feenu karaa qara birrii lamaan feenu birrii sadiin feena. Odda birrii sadiin feenu nu daaran. Maafi odda beenzilli hin jirre nulli akka hojjennu hin jiru. Waan ta'eef akka falli wayii nu argamu. Mootummaa wanti inni godhuu qabu baay'isee waan kana gabba'ee nu qorate beenzilli su jiru taarifni akkana dabalemu. Beenzilli su jiru akkana ummataaf kennu dhabanii ummata tajaajiluu dhabamoo beenzilli gubbamarraa dhabame jedhee mootummaan gabbee waan kana nu qorate waan kana nu sirreessuu qaba jechuudha. Yoo ammoo akka taarifaa saniin yoo deemnee itti jedhannee hojjanneetiin hin jennellee waan achitti chirichaaroon bitamuuf yookiin guyyaa guutuu waan achitti dhaabataa oolu argataa jiru. Beenzilli gonkumaayyuu jechuudha. Bakka mararamni namni akkuma jiru mararameera. Gubatee jirallee jechuudha. Waajjira misooma gabaa bulchiinsa magaalaa Shaashamanneetti abbaan adeemsa hojii misooma gabaa obbo Eebbisaa kennoo gama isaaniitiin komiin konkolaachiftonni baajaajii kaasaa jiranii dhugaarraa kan fagaate jedhanii jiru. Baajaajiin nurra dabalee beenzila dabalee beenzilli hagammaa gatiin irra dabalee kan jirre ta'uu isaati. Ufumaa ta'ee jedhanii waan beenzilli xiqqoo naannoo wadabarraa as yeroo dhufu harkifateef jecha warra black market irra gurgururraa bitaa beenzilli nu dabalee gatiin soba gatiin beenzilli itti dabalee tokkollee kan hin jirre ta'uu isaati. Tokkoffaan jalqabumaayyuu akka feetee wanni hojjetamu hin jiru. Hojjetaa achirratti kaalibireetu godhutu jira. Meeshaa ittiin kaalibireetu ta'utu jira akka waajjira daldala magaalaa keenyaatitti. Isaan kunniin ammoo to'attoota mataa isaanii qaban guyyaa guyyaan hordofan kan riizarfii gal riizarfii keessa jira. Of eeggannoo jechuudha riizarfiin. Of eeggannoo keessa kan jiru kan baasee gurguruu qabu kan seeraan ala baasee gurgure isaan kanniin adda baasanii to'atu. Guyyaa guyyaan osoo kaalibireetiin taane osoo achitti dhaqanii isa hin safarre ka dhiifamu hin jiru. Akka feetee akkanumaan akka gadhiifamanii gurguranii kan jedhan sun illee soba. Wahannaan karaa biraa fa'aa bakka biraatii fa'aa bitaa fidaa asi kacharacharamu san hin argina. Irra deemnee guyyaa kaleessaa yoo argitee jiraate daldala seeraan ala karaarraa irraa guuraa jirra beenzila kana. Akkanatti sobanii sababa dhibeetiif sababa beenzilli bade jedha akkana ummata burjaajessan kana callisanii kafaluu fi osoo hin taane irraa taarifa gaafatanii irraa fuudhuun dirqama hawaasa keenyaa waan ta'eef lammaffaa immoo eeruullee nu kennu.